Haaji Aadam qabu fakkaatti iccitii liqimse garatti. Goota dachiin Oromiyaa baddaan baalee biqilchite Haaji Aadam Saaddooti. Gootichi Haaji Aadam Saaddoo abbaa isaa Saaddoo Sheekoo fi haadha isaa Halkee Waaqorraa bara 1887tti godina Baalee aanaa Goobbaa keessatti dhalatee guddate. Gaafa guddatee umriin isaa barnootaaf gahuus sheekota naannoo isaanii biratti barnoota amantii Islaamummaa barachaa ture. Haaji Aadam Saaddoo bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa galte fincila diddaa gabrummaa nama gaggeessaa turedha. Bilisummaa hir'uu hin fudhannu yaada jedhuun yeroo Hayila Sillaaseen Ingilaanditti badee Xaaliyaan biyya qabatte Xaaliyaanotaaf harka hin kennine. Haaji Aadam Saaddoo gabrummaan sanuma jechuudhaan namoota murannoo yaada isaanii qaban gurmeessuudhaan dhachiisanii sochii godhaa turanii. Sababa kanaanis yeroo tokko qabamee mana hidhaa Itoophiyaatti darbamee ture. Qaroo fi maleessa ta'uu haajichaa kan hubate Xaaliyaaniin yeroo gabaabduu qofa hidhanii gadhiisanii. Kun yaalii ummataan qabachuuf godhan ta'ullee hin milkoofneef ture. Yaanni Haaji Aadam xurree sochii ummata isaaniitiin walitti isaan baaftu tamuu fayyadamanii murna kaayyoo bilisummaa qabu tokko gurmeessuudhaan hidhachiisanii sossoosuuf irratti fuulleeffachaati kan inni ture. Kanaanis adeemsa yeroo keessatti diddaa gabrummaa kamuu irratti kan ummanni bakka bakkatti hidhatee deemsisu walitti qindeessee gara tokkotti luucceessuu keessatti gaheen isaanii ol aanaa ture. Hanga gabroonfataan Xaaliyaanii gad lakkisee ba'utti meeshaa waraanaa guddaa dhoysanii kaahuudhaan qabsoo diddaa gabrummaa itti aanuuf haala mijeessaa ture jira. Garuu lukkeewwan iccitii kana beekan hojjettoota nageenya Hayila Sillaaseetti waan eeraniif kan yaade hafee ammaas mana hidhaa seenee. Gootichi Haaji Aadam Saaddoo jechuudha. Namoota bebeekamoo ummata biratti dhageettii qabanitti fayyadamuudhaan ummata bituuf yaaluun amaluma gabroonfataatiin. Nura Baalee kunuuntiin jiru osoo nu waltaane garada Baalee hijiraan nu faatti kan nu dhaale abiyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Nura Baalee kunuuntiin jiru osoo nu waltaane garada Baalee hijiraan nu faatti kan nu dhaale abiyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Haaji Aadam hidhuu yookiin ajjeesuun faayidaa akka isaaniif hin qabne qofa osoo hin taane gadoo fi jibbaa biraa akka dhaalu kan hubatan hangafoonni Hayila Sillaasee Haaji Aadam mana hidhaatii baasanii ofitti qabuu filatanii. Haala kanaan aangoo giraazmaachummaa fi uffata aangoo kana ibsu kennuufis sirna badhaasaa tokko qopheessanii turanii. Haasaa qophii kanarratti godheenis muudama giraazmaachummaa kana kan hin barbaanne ifatti dubbachuun fudhachuu didee. Haaji Aadam Saaddoo yeroo waldayni Maccaa fi Tuulamaa gootota akka Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Hayila Maariyaam Gammadaa, Boqonnee Wasanuu, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Dhibaalaa Maammoo Mazammirii fi kanneen biroon bu'uureeffame sochii jalqabe. Haaji Aadam Baaleetti bu'uureessaa fi bakka bu'aa waldayichaati kan inni ture yeroo sana jechuudha. Dabalataanis yeroo sochiin fincila Baalee kan Jeneraal Waaqoo Guutuutiin turfamu haala haaraan oowwaa jiru ture. Haaji Aadam Saaddoo baruma ummanni Oromoo quba wal qabaatanii alagaa irratti tokko ta'ee qabsaa'uu hawwaa waan tureef yeroon isaan yaadaa turan kun mul'achuutti baay'ee gammadee. Bu'uureeffamuu waldaa Maccaa fi Tuulamaa hundeeffame kana sochii diddaa gabrummaa ummata Baaleetiin wal simachuuf ammoo sochiin ummanni Baalee bakka bakkatti godhu gara sochii kaayyoo qabeessa ummata Oromoo guutuu tokkotti jijjiiruuf tattaafachuun hojii isaanii ta'eeti ture. Kanarrattis hojjetanii sochiin qabsoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi sochii fincila Baalee wal simachuun karaan isaaniif mijaawee. Addunyaa ragaaree biyya faca'uuf turte ijaaree eenyu nu seete yoo baruu feete nu beekaa warri nu